Hordoftoota fi kabajamtoota Raahel TV akkam jirtu bakka jirtan hundatti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isin haa baay'atu jecha baay'ee isinirraa badeen ture. Kanaaf haalli viidiyoo kiyyaa akkuma beektan wal keessaa viidiyoon kiyya kan siyaasarraa amantiirraa bilisa ta'edha. Isiniin jedhaa viidiyoo kiyya irratti yaada barbaadan jalatti koomentii barreessuu dandeessu wantoota barbaadan. Garuu addatti har'ammoo kanan inni qabadhee dhufe viidiyoo addaati. Viidiyoon addaa yeroo baay'ee ijoollee afaan Amaariffaatiin dalagan malee afaan Oromootiin ogummaa kana baay'ee warri hordofanii jiranii warri dalaganillee baay'ee jiranii. Kanaaf viidiyoon kun warri mana madaamii taa'an akkuma kiyya yeroo baay'ee torbee guutuus ta'ee ji'as ta'ee xalabas ta'ee warra firiidhaan jirtanis waan ta'eef isin tajaajila maaliifin itti tadabbartu ogummaan nama tajaajilan isiniin jedha. Kanaaf har'a daanteerii yeroo dura namni takka hin dhayin yookiin immoo hin bariin jechuudha. Nama haaraa takka kirooshii harkaan hin qabatiniif kan ta'anan isinii fideen isiniin jedha. Diizaayina salphaa dura irratti baree anis eenyumtuyyuu diizaayina kanarratti bara. Kanaaf diizaayina kana seeraan qalbifadhaa isin taasa'aatinan dhaa isiniin jedha. Saniin booda hanga muraasa isin taasa'eetinan sanaan booda viidiyoo kiyya yookiin immoo akkan harkaan itti fuudhu laaltu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Raahel TV isiniin jaaladhaa. Hordoftoonni kiyya baay'een isinirraa badee dhiifama isiniin jecha akkuma beektani isiniin jedha. Sababan isinirraa bades viidiyoo isiniifan fida akkuma beekamu yaa haalli tokko nama balleessa isiniin jedha. Sababni itti bades yaa fuula kiyya irratti yeroo tokko garmaleetti yaa'e qoricha fudhachaan ture. Kanaafan badeen isiniin jedha. Kanaaf akkuma viidiyoo darbee irratti ani viidiyoo isinii dalageetti fuulli kiyya akkas ta'e kanarraa kan ka'e ani badeen isiniin jedha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni Raahel TV akkasumas argannee TV anaa dhufuu baga jiraattan jireenyi keessan badhaadhi keessan gammachuun keessan anas na gammachiisaa. Anillee baay'ee gammadduu fi baay'ee natti toleen jira. Wanti nani badeeffamu rakkoo tokko hin qabu. Waaqayyo galatuumu Waaqayyo maqaasaa ol'olaa jedhu isiniifillee nageenya anaaf baay'ate gammachuun anaaf baay'ate isiniifillee akka baay'atu abdii guddaan qaban isiniin jedha. Hordoftoonni kiyya baay'ee isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa. Akkuma beekamu like share koomentiidhaan nafaana koottaa viidiyooleen kiyya walirraan citanii anaa dhufu isiniin jechaa yeroo baay'ee isiniin simadhaa manni mana keessaniin isiniin jedha. Kanaaf kara viidiyoo kiyya ittaanuu yookiin immoo kara ogummaa harkaa isin agarsiisutti deema. Hangasitti nafaana turaa hanga dhumaatitti isiniin jedha.
Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma agartan amma marsaa lammaffaarra geenye. Marsaa lammaffaan kun kan sansalata itti buufannu yookiin immoo araat maazanii itti buufanna jechuudha. Bitaa mirga isaa sadii goona. Sadii erga gooniin booda achumatti ijuma isaa keessatti gadi buunee 3 fudhanna jechuudha. Kuni araat maazanii yookiin immoo roga arfee isaatii jechuudha. Akka daanteeriin yookiin immoo daa'isni nu dhoofnu kun ija godhatee bareedina godhatuuf jechuudha. Kun akkuma agartan kana amma kuni araat maazanii yookiin roga arfee isaatii. Akkuma agartan as keessatti 3 karana dhayeetinan sansalata gizee 2 fuudhee 3tti deebisaa jechuudha. Akkuma agartan amma yeroo 3 buufanna. Erga 3 buufanniin booda sansalata isaa kana yeroo 3 ol fudhanneet deemnee ammas immoo bakka ittaanti araat maazanii yookiin immoo roga arfee isaa akka inni diriiruuf nutti tolu bareedinaaf jechuudha. Akkuma agartan kana kuno sansalata yeroo 2 ol fudhadhee achumatti 3tti deebisaa jechuudha. Kuni iddoo roga arfeen isaa dhaabbattu yookiin araat maazanii jennu sanii jechuudha. Akkasiin isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii kana fakkaata. Waan salphaadha. Waan salphaa teechanii itti yeroo isin yookiin akka mukoofni akka yaada baay'ee keessan galle isin gargaara. Waan biraa oduun ta'in ogummaan gaariidha. Garuu yaada keessa akka hin galle wantoota adda addaatiin yaadni keessan akka biizii hin taane mashquula of gochuuf yookiin immoo yeroo baay'ee firii taatanii akkasiin teechan isin gargaara jechuudha. Ogummaan kun akkasiin isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkuma agartan wal fakkaataadha. Marsaan kun wal fakkaataa waan ta'eef akkasumatti deemnanii jechuudha. Akkuma agartan takka 2 3 sansalata 3 deemnee buufannaa jechuudha.
akkuma agartan kan marsaa lammaffaa irratti eegalee jira. Marsaa lammaffaas akkasumatti arat maazan isaa yookiin immoo roga arfee isaati irratti gadi buufanna jechuudha. Bitaa mirgaanuu sansalata lama goone sadi erga buufanniin booda sanaan booda immoo akkam goonaree takka lama sadi jennee tuni takka turte gidduutti amma immoo asumaan takkatti daballaa jechuudha. Asiin takkatti erga daballeen booda sansalata takka lama sadi sansalata kana fudhanneetuma asumatti deebisnaa jechuudha. Isarra tarkaaffanne jechuudha. Baay'ee diizaayina salphaadha. Maaliif warri takka daanteeriin dhayin yookiin immoo kirrii harkaan hin qabatiin baay'ee salphaa waan ta'eef dura kana eegalee jechuudha. Viidiyoo linkii baay'eetu jira. Garuu kanan eegalee wantoota baay'ee waan irraa barattaniif jechuudha. Bakka namni tokko dalage immoo ni bara. Itti mukuu baatu yaada baay'ee itti raafatu waan ta'eef hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyyaa kana fakkaatan isiniin jedha. Hojiin kiyya akkasiif sansalata sadii fudhattaniituma as biraayis gizee sadii aandoshii sadii fudhattu jechuudha. Aandoshii sadii achiin soostooshii taatii jechuudha. Sansalata tana hin raafatina. Yoo afur gootan afur, yoo sadii gootan sadii, yoo lama gootan lamaan deemtu jechuudha. Yoo afuris gootan akkuma isinitti toletti jechuudha. Garuu wanti guddaan diizaayinni kun akkamitti deemaa, akkamitti nutti salphataa warra jettaniif kunoo akkana fakkaata jechuudha. Akkasumatti deemaa jechuudha. Keessumatti kunoo roga arfee yookiin immoo arat maazanii isaa keessatti sadii rukunnaa jechuudha. Erga sadii buufanne sansalata lama ol fudhanne asuma keessatti itti gaddeebisnaa isiniin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyya. Kana fakkaata. Amma marsaa lammaffaan deemaa jira akkuma agartanii. Marsaa lammaffaadha. Marsaan kuni marsaa lammaffaadha. Dura takkaanan deemee takka irratti lama buufachuu eegalee deebi'ee tan asumarratti lama. Amma marsaa lammaffaa erga eegalleen booda marsaa sadaffaa eegalla. Kirrii gosa tokkootiin, kirrii gosa lamaatiin, kirrii gosa afuriitiin waan barbaadan hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kun diizaayina salphaa ta'e isiniin jedha. Hordoftoonni kabajamtoonni kiyyaa akkasuma chaanaalli kiyyaa akkuma beektanii waan baay'ee dabarsaa jechoota afaan Oromoo, mammaaksaa, ogummaa harkaa, diraamaa, piraankii kana dabarsaa wantoota nama koffalchiisan gaafilee addaa isiniin jedha. Inshaallah nama boruu nuunaa jedhu chaanaalli kiyya waan baay'ee dalagaan isiniin jedha. Hordoftoonni kabajamtoonni keenya diizaayiniin kiyya kana fakkaata. Akkuma laaltan amma diizaayina kalara magariisanan irraan deebi'ee isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf baay'ee akka viidiyoon hin dheeranneef kuni asuma irratti dhaabeetinan akkasiin dhabne viidiyoon akka gabaabbatuuf isinitti agarsiisa. Marsaa kaanii keelloo kana fixee magariisa irraan eegalaa jechuudha. Walumaan laallaka akkam akka ta'e nafaana turaa. Viidiyoo kiyya laalaa hanga dhumaatitti laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyya akiid sagaleen kiyya akkasinitti dhaga'amu abdiin qabaa. Maaliifin mana arabaa waan ta'eef sagalee wal qabee haasa'uu baay'ee natti hin tolu isiniin jedha. Kanaaf egaa hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyya isiniin jedha. Kana fakkaataa Raahel Tuubiin haara haaladhaan dhufteerti. Akkasumas argannee tuubii hidhaa jechuudha chaanaalli kiyya. Inshaallah akkas kana fakkaata. Kunoo amma akkuma agartanii marsaa sadaffaa eegallee jirra jechuudha. Kana addaan kunneet immoo amma magariisa irratti eegala. Laan afaana turaa viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti ilaala. Hayya hordoftoonni kiyya akkuma agartanii magariisa irraan eegalee jira. Magariisa argan xumuree amma gosa adiin irraan itti
dabalee isin agarsiisa akkana fakkaata kun waan isin ajaa'ibu baay'ee diizaayina salphaadha. Oo barbaaddan walitti hodhitanii diizaayina wannoo isinii ta'uu ni danda'a, algaa libsii ta'uu ni danda'a. As keessatti gosa addaa guutanii deebistanii tanas gosa addaa gochuu ni danda'u. Fakkeenyaaf amma wannoo abaaboo maalii suufii ta'uu dandeecha jechuudha. Tana keessatti gurraacha gootuutu ni bicaa ta'a. Akkasitti ni deemaa jechuudha. Asiin jedha bunni soo gootan baay'ee bareeda. Akkuma agartanii kan magariisa fixee jira. Viidiyoo gabaabsuufanii maaliifin diizaayinni isaa tokkuma baqa yeroo ol fuunu jechuudha. Kunis sadii akkuma agartan isiniin jedha. Sansalata 3 fudhanna. Sansalata 3 kan fudhannuuf wal fakkaataa akka ta'uuf isin immoo sansalata 4 fudhachuu ni dandeessu. Ani sansalata 3 fudhadhee jechuudha as keessa. Sansalanni kun amma akkuma agartan kana sansalata 3 isiniin jedha. Andooshin illee tuni 3 fudhanna. 2 3 takka 2 3 sansalata 3 fudhannee jechuudha. Erga kana fudhanneen booda immoo arat maazanii yookiin roga arfeesaa ija keessatti yeroo 3 gama mirgaatiin buufanna. Erga 3 buufanne sansalata 2 buufanne ammas gama bitaatiin 2 buufannaa idduma tokkotti jechuudha. Akkuma agartan kana diizaayina baay'ee salphaadha. Maaliifin andooshii yookiin ulattooshidhaan yeroo biyyatti barannu kanarraa baranne. Kanaaf akkuma agartan 2 3 buufanna jechuudha. Takka 2 3 wanni nama dhibu hin jiru jechuudha. Kanaaf itti dabbartuu diizaayina kanatti aanee immoo salphaa ta'e akkasuma harka diriirfachuudhaaf isinitti tolu salphaa baay'ee salphaa ta'e fida. Isas ni ilaaltu erga isa immoo dhooftanii fixxanii koomentii naa barreessadha. Wantoota ammayyaawaa ta'an yookiin immoo diizaayina haaraa isin barsiisaa jechuudha. Akkasuma ka maaliifin ka qixxuma barachaa irraa amma anillee isin faana barachaa hin jiradha. Wannan durii irraa fadhetti deebi'eera. Hordoftootaf kabajamtoota Raahel tuubii Raahel kanaan deebiteerti. Akkasii laalaa bakka baay'eetti viidiyoon kiyya sagalee kanan ittiin gooneef waan isin laaltaniifi jechuudha. Akkuma agartan kana kunuutti sirriitti isin mul'isaa jechuudha viidiyootti. Seeksee akkuma agartan kana kun arat maazan isaatis akkana fakkaata. Kunis immoo akkana jechuudha. Akkuma agartan kana viidiyoon kiyya isiniin jedha. Walaala amma sagalee maleen jechuudha. Namaan na barsiisi maaloo na gargaari maaloo akkas gochuurra kana irraa barattanii dhawusanii waan garuu nama barsiisanis rakkoon qabu. Waan ijoollee baay'ee lakkoofsa hin beekne ijoollee na bira dalagan baay'een barsiise. Barsiisuu jechuun rakkoon qabu. Kunis barumsuma isinillee naman kadhattanii nama jalan deemtanii of dandeechanii irraa laaltanii dalagduu jechuudha kuna.
Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma agartan guddinni isaa hanga barbaade deemuu danda'a. Tiriidhaaf kan daabbootti shaffanan kan waan barbaadanitti of uwwistan isinii ta'uu danda'a jechuudha. Kan sinii bunaatitti yookiin rakabootii bunaatitti shaffantanis dhahachuu dandeessu. Waan barbaadan diizaayinii isaa bal'inni isaa dhaabbataa miti jechuudha. Ni deema amma barbaadani. Yoommoo algaaliif siinii dhoofnaa yookiin uffata siree jettan garuu xixiqqeessitanii walitti hanga kanaan dhooftanii caafisaa walitti limmoodhaan hodhuu dandeechuu jechuudha. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma beekamu daqiiqaa yookiin immoo sa'aatii waan isinitti dheeresse dhiifamaa garuu dirqama sa'aatii fudhata wantoonni akkanaa jechuudha. Waqtii daqiiqaa 30 40 sa'a tokkollee kan fudhatu ni jira diizaayinni isaa. Tan immoo diizaayina salphoo yookiin salphoo baay'ee salphoodha. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kunoo akkana fakkaataa yeroo mana teessan yeroo dalagaa fixan keessattuu manni madaamii nama dabbaraan isiniin jedhaa sirba dhageeffachuurra diraamaa jaalalaa laaltanii mataa of jeequrra sirba dhageeffattanii of jeequrra kunoo kana dhadha'uu isinii wayyaan isiniin jedha. Akkana fakkaataa kunoo nafaana turaan isiniin jedha ka hanga daqiiqaa muraasa wayii deemetinan marsa lamaan tokko irratti deemetinan saniin boodanaan xumuraa jechuudha. Isin hanga feetan deemuu dandeechu. Ani garuu viidiyoo isinii gabaabsuudhaafan dhaabaa jechuudha malee hanganatti hin dhaabu ganaan itti xumura. Isiniif garuu viidiyoo gabaabsuudhaaf inni isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii. Raahel kaa haala kanaan dhufteerti akkuma agartan yeroo dheeraadhaafan irraa turullee fedhiin qabu namni akkuma ni beektu ka wantoonni tokko nama mudataa keessattuu immoo sooshaal miidiyaan fuula bareedaa barbaada. Fuulli kiyya immoo akkuma agartan yeroo baay'ee nyaatarraa kan ka'eef ho'asanirraa kan ka'eef fuulli kiyya xiqqoo waan sirriin ta'een ifan miidiyaa irraas hin jalaa badin jedha. Akkana fakkaataa kunoo kanaan isinii dhufeera. Mabruk naan jedhaa jalatti naga barreessadha. Koomentii diizaayina barbaadan diizaayina feeta waan barbaadan wantoota adda addaatillee kan maa'inni kan siinii jala afanilleedha. Afaa siniitillee niin hojjedha. Yoo barbaadan isas warri barachuu barbaadan jalatti koomentii jalatti sirriitti naa barreessaa. Isas rakkoon qabu meeshaa isaa limmoo maal bite hodhee isin agarsiisaa jechuudha. Akkana fakkaataa viidiyoon kiyya laalaadha. Hanga xumuraatitti ilaalati. Shaakala wanni yoo shaakalan
wanni isirroofne hin jiru isinin jedha maaliif ani hin beeku ati na barsiisi nama jalatti allaala jechuuma rakkoon qabu xiqsiis taanan akkuma agartan uffata adii irratti iskiriptoodhaan kaasanii habaaboo maal irratti hojjechuu soo ta'e koomentii barreessaa warri san beeknis natti hima xiqsiis isinifan asirratti isin barsiisaa jechuudha wanna ogummaa harkaa waan barbaadan nagaafadha yaa ani ka gizee baay'ee sanafiidha sinfinnaan kiyyas immoo hojii jibbee oduun ta'in ani biizidha yeroo baay'ee mana arabaa waan an dalaguuf nyaatan dalaga guyyaatti yeroo 3 kiichinii seenaa jechuudha cireedhaaf nas seenaa laaqanaaf nas seenaa erbaata nas seenaa akkuma beektan ijoolleen mana madaamii jirtan ni beektu hojii mana arabaa maal akka ta'e kanaaf narra laalina viidiyoo kiyya seerannaa laalaa laayik sheernaa godhaa isinin jedha akkuma beekamu viidiyoo biraatiin walitti deebina amma kunoo agartaniirtu kanarras deemuu ni dandeechuu ani garuu tanumarrattan isaa maaliif viidiyoon isinitti sa'aatiin isinitti dheerata diizaayina salphaa kanaaf jedhee sa'aatii isinittiin dheeressuun isinin jedha viidiyoon kiyya har'a kanumarratti xumura viidiyoo biraatii fi sagantaa biraatiin akka hanga walitti deebinutti fayyaanaa ta'a horaa bulaa deebanaa isinin jaaladha.